waggaa 4 booddee akkana taane. Ani maqaan kiyyaa Seenaan jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti seeraan maatii koo haadhaaf abbaa koo biratti baradheera. Kutaa 8 akkuma gaheen garuu haalli kiyya barnootaaf na sodaachisaa dhufnaan maatii kiyyaan barnoonni anaaf asumarratti naafaa dhaabbatu. Kanaan booddee gara biyya ambaatti imaleen jireenya koo jijjiirrachuun barbaadaa jedheen gaafadheeni. Deebiin abbaa koo ajaa'iba ture. Jireenya kee isa kam jijjiirtaa? Atuu ofiifuu ijoolleedha. Ijoollee kam deesseetu guddisuu dadhabdee barnoota addaan kuteen gara biyya ambaatti nan godaana jettaa jedheenaaf deebise. Dabalataan haati kiyyaa immoo hiriyoota kee keessaa eenyutu biyya ambaa deemee jennaan biyya ambaa deemuu barbaaddee jettee na gaafannaan kutaa 6 kaasee hiriyoota koo barnoota addaan kutanii gara biyya Arabaatti imala isaanii taasisan toora mandara magaalaa Amboo keessaa gubbaa hanga gajjallaatti kaaseen warra maatiin kiyya beekanis hin beeknes maqaa dha'uun abalu jedheen maatii kiyyatti hime. Kana qofaa miti maatii ofii amansiisuun baay'ee ulfaataadha mitiire. Biyya ambaa erga deemanii booda maatii isaaniif obboloota isaaniif dubartoonni deeman maal akka godhanii fi waan jiru waan hin beekuu fi wanta hin jirre sobatti dabaleen torbeewwan muraasa keessatti maatii koo amansiisadhe. Kanaan garaa duuba jecha arraba kootti na amananii maatiin koo abbaan koo deemi haa ta'u kaa naan jedhe. Isa dura garuu akkan baradhuuf baay'ee na kadhataniiru. Otuu biyya ambaan deemiin asumatti barnoota kee xumurtee jireenya kee jijjiirrachuu dandeessaa. Namni nyaatee fi namni barate kufeen kufuu jedhanii na kadhataniiru. Haa ta'uutii garuu dideen magaalaa Finfinneetti na erganii paaspoortii baafadheen umrii koo waggaa 16. Haa ta'uutii garuu biyya alaa deemumaaf jecha waggaa 21 jedheen paaspoortii irratti guuchisiifadheen meedikaalas xumuradheen viizaa kiyya ergadheen. Kanaan yeroo hedduus otoo natti hin fudhatiin gara biyya Beeruutitti imala koon taasise. Maatii koo biratti hojii guutuu nan danda'a. Hojiin biyya ambaa kun immoo xiqqoo ulfaataadha. Yoo xumuran taa'uun hin jiru. Mana haadha ofiitti gaafa hojjetanii xumuran hojjedheeraa jedhanii haadha ofiitti yeroo himatan haati ofiis abbaan ofiis nama eebbisu. Guddadhu bakka yaadde gahi nun jedhu. Haa ta'uutii garuu mana maadaamiitti eebbiin jiru. Horiisatu baay'ata. Fixxe jedhamee akka teenyuuf hin ajajamu. Hojii gara biraa naaf dabalti. Otuman hojii hunda hojjedhee fixeellee garaa waan isheen geenyeef irra deebistee hojii man hojjedhe na hojjechiiste. Kaayyoon kiyya hojjedhee ofis jijjiiruu waan na ta'eef waan kana hunda garuu danda'een guyyaa tokko ol jedhee otoo isheen ilaaliin mindaa kiyya baatiidhaan fudhee gara maatii kootti ergaa gariin immoo qusachaa ishuma biran dabarse. Kanaan hojjedhee otoo hin jiraadhuuti gama toora sooshaal miidiyaatiin dargaggeessi magaalaa Amboo kan ta'e tokko na haasofsiisuu kan jalqabe. Ijoollummaa kootii kaasee sirriittiin isa beeka. Jaalalaaf isa yaaduu baadhus akkanumaan garuu ija isaa laalanii namni namatti tolu ni jira mitiire. Dargaggeessi kun qalbii koo keessatti akkana ture. Haa ta'uutii garuu walitti dhiyaannee waliin haasofnee jaalala waliin eegalla jedheen gonkumaa yaadeen hin beeku. Karaa toora sooshaal miidiyaa yookiin immoo feesbuukiitiin jalqaba haayinaan jedhee waliin dubbii eegallee. Haasoon isaas mana barumsaatti kan ture, ijoollummaa keenyatti kan dabarsine fi kanneen kana fakkaatan dabalata. Haasoon ijoollummaa immoo waanuma fedhe ta'uyyuu namatti tola mitire. Kanaan tapha kan eegalle anis yeroon onlaayinii seenu eegeen isa dubbisu, innis yeroon onlaayinii seenu na eegee na dubbisu eegallee walitti dhiyaachaa dhufne. Gaaffii jaalalaas seera qabeessaan na gaafate. Haa ta'uutii garuu jaalala uumuuf gara biyya ambaatti waan hin imalleef lakkii naaf hin ta'uu jedheen deebiseefi. Kanaan innis maaliif gaaffii jaalalaa koo diddaa jaalalleeyoo kana dura akka hin qabanne sirriitti sin beekaa jedhee yeroo na gaafatu eeyyeen jaalallee hin qabu. Haa ta'uutii garuu otoon waan akkanaa keessa hin seeniin dura wantoonni fiixaan baafachuu barbaadu hedduutu jira
jedheen deebiseefi kanaan innis hanga ati fiixaan baafattuutti nan si eegaa ati garuu dhiira gara biraa waliin akka naasofneef waadaa naaf galii jedhee na gaafate. Kanaan anis waadaa naaf galii jechuu maaltu fideree yookiin nan si dida yoo natti tolte immoo toleen siin jedha malee amma garuu deebii kana siif laachuuf eeyyamamoo ofiif mitii jedheen deebiseefi kanaan innis salphaatti duubatti deebi'uu dhiisee amalaa fi haasoosaa otoo hin jijjiiriin guyyaa guyyaatiin na waliin haasa'uusaa taphachuusaa itti fufee anis akkanumaa araadni irraa na qabee ijoolleef jaalalli takkaa nama qabnaan qoosaan beektu jedhanii mammaaku mitire. Si jaalladha jedheen afaan kootii hin dubbadhu haa ta'uutii garuu jaalallisaa baay'ee natti ulfaate. Jaalala hamaa ta'etu dargaggeessa kanarraatii na qabee innis waa hunda dhiisee onlaayinii irra ana waliin ola anis hojii kiyya xumuradhee jennaan hojiin kiyya gara biraan jaalallee kiyya haasofsiisuudha. Gaafa jaallatan ijji ofii ni jaama gurri ofii ni duuda afaan ofiis dubbachuu dadhaba ta'een beeku sa'aatii 24 otoo natti taphatee na hin nuffisiisu haasoon illee harkaa dhumee baa caa daa si'a 100 otoo irra deddeebi'ee dubbatee ani akka haaraatti dubbii haaraa godheen isa dhaggeeffadha. Jaalalli kun hamtuudha mitire jaalala hamaatu irraa na qabee biyyaan baas nan jira mitire maallaqa nan siif erga yeroon jedhuuni nan dhaqqaba booddee yeroo dhuftu eessa na jalaa dhaqa jedhee jaalala qofaa otoo hin taane dabaladheen kabajallee akkan isaaf godhu na taasise. Sababiin isaa immoo as biyya hambaa keessatti ijoolleen dhiiraa jaalallee isaanii yookiin immoo haadha manaa isaanii gara biyya hambaatti ergatanii maallaqa baatii baatiidhaan akkamittiin akkatti irraa fuudhaa ilmaa oolan sirriitti nan beekaa. Dubartiin biyya hambaas hojjettee maallaqa dhabdee otoo hin taane dhiiratu harkaa guuruun harka caaluu gufuu itti ta'a. Kana waan naa godheef baay'ee ittu nan kabaje. Waa'ee jaalala keenyaa waan barbaadeen guyyaa guyyaatiin waadaa naaf seenaa. Guutummaa guutuutti otoo of hin qusatiin isaaf of hin kenneem wanta gara fuulduraatti goonus hundayyuu mari'annee yeroo akkanaa jaarsa erganna yeroo akkanaa immoo cidha godhanna yeroo akkanaa immoo daa'ima deenya yeroo akkanaa immoo hojii akkanaa jalqabna jennee waa'ee borii waliin mari'annee jaalala baa caa jedhee hanga zaatti na barsiisee isarratti hin bareem. Kanaan waggaa 4 jaalalaan erga waliin dabarsinee booda cabi gogiin walitti bu'iinsi takkaafillee otoo hin jiraatiin erga waliin turree booda waggaa 4 booddee boqonnaa fudhachuuf jaalallee kiyyas ijaan arguuf yoo maatiin koo naaf eeyyaman jaarsa akka ergamu taasisuuf isaatiin maatii kiyya beeksisee gara biyya hambaatti deebi'ee dhufuuf imalaaf qophaa'uun eegaleem. Yeroo kanatti jaalalleen koo otuu gara biyyaa Amboo hin dhufiin dura maatii keetoon argin anaan arguu qabnaa jalqaba dursinee wal arginee maatii kee manumatti itti deemtaa jedhee na gaafate. Yeroo kana ani lakkii kanan godhuu buufata xiyyaaraatii dhufee kan na fudhatu maatii koo obbolaa koodhaa yoo barbaadde atillee nama dhimma biraaf yeroo sana dhufe fakkeessitee dhuftee na dubbistee deebi'uu dandeessaa. Kanaan ala garuu kanan ijaan dura arguu barbaadu maatii koo haadhaaf abbaa koodhaa jedheen isatti meem walitti buuneem nagaadhaanis buufata xiyyaaraa idil addunyaa gaheen maatii kiyyas dubbiseen gara biyya hambootti otoo hin taane kallacha gaddi akkoon keenyi akka duute natti manii baadiyyaa akkan deemu na taasisanii. Meeshaas na harkaa fuudhanii walakkaan gara mana keenyaatti walakkaan immoo gadda na waliin baadiyyaa malakkoo koo deemne. Akkoon kiyya boqottee waggaawwan lakkoofsisteetti gadda sana taa'een guyyaa 3 booddee gara magaalaa Ambootti dhufeen jaalallee koo kanaaf nan bilbilee battaluma bilbila narraa kaasu akka ati jaalallee biraa qabdu jaalallee kee dursitee argatte bira gaheeraa akka obsa kees guyya 3 miti sekeendii 3 anaan hin obsitu jaalallee qabaachuu kee wanta mirkaneeffadheef kan koof kan kee asuma irratti dhaabbataa jedhee na cufee bilbila isaa nan yaala naaf hin kaasu hiriyoota isaatti akka inni dhufee na dubbisuuf ittiin dhaama tole naan hin jedhu. Waggaa 4 wal jaallannee kan waliin dabarsine sababan gadda akkoo koo guyya 3 tureef baadiyyaa yeroo sanatti bakka neetworkiin hin jirre walirraatii adda baanee adda bahuun jedhe malee anaaf adda bahuu qofan ture du'uu deebiseen awwaalamuudha. Gaddi kiyya fuula koorraa waan beekamuuf
maatiin koo obbolaan koo maal taatee biyya kana dhufuu keetti gammachuu maaltu si dhawwatee jedhanii halkaniif guyyaa na gaafatu. Dhokadheen uffata keessa galeen halkan boo'aan bulaa. Yaa Rabbii carraa koo kana maaliif kana gootee? Anoo hojjedhee dadhabeen ija nama bor jireenya koo ta'a jedhee yaadee argeen boqodheen maatii kiyyallee beekseen gara hojii kootti deebi'uuf fedhaa. Maaliif hanga kanaa garaanatti jabaattan jedhee bilbila isaa yaaleen argachuu dadhabee mana deemuun daandiirra isa barbaaduun garuu dubartiidhaatii natti ulfaatee otoon isa jaalladhu hangan magaalaa Amboo keessaa deebi'ee baheen deebiseen xiyyaara yaabbadhutti abdii otoo irraan kutuin har'amoo bor naaf bilbila daandiirratti natti dhufa jedheen baatii muraasaaf eegaan ture. Haa ta'uutii garuu jaalallee koo waggaa 4 waliin hin dabarse argachuu hin dandeenye. Narraatii adda bahee jaalallee qabdanaan jedhee anaan dhiistee dursitee kan argatte jaalallee keedha jedhee hariiroo keenya waggaa 3 dubbii bilbilaa daqiiqaa 3 hin guunneen goolabee narratti cufee. Kanaan anis abdii kutadheen gara biyya hambaa si'a kanammoo jijjiirradheen Dubaayitti imala koo taasisee. Yeroon biyya Dubaayitti deebi'ee imalu hundaafuu waggaa 4 booddee argaa kiyyallee hin barbaanne miti. Anis daandii haaraa jireenya haaraatu na barbaachisaa. Hangan kana keessaa bahutti dhiira kan waliin iyyuu haasa'uun barbaadu haasa'uun qabu jedheen waadaa ofiif galeen jaalallee kiyya waggaa 4 illee mudhii kiyya hidheen karaa hundaa karaa bilbilaa karaa toora sooshaal miidiyaa bilookin godhee biyya hambaa deemeen baatii 2-3 ol hin rakkanne jaalala isaa nan dagadhe. Haa ta'utii garuu lamuu lammataa jaalalatti akka hin seenne waadaa ofiif hin seene. Waadaa kiyya garuu galmaan ga'uu hin dandeenye. Waan fedheen wanta barbaadameen kakachuu lamuu lammataa hin godhu hin raawwadhu bakka kana hin dhaabbadhu jedhamuun ni danda'ama ta'a. Haa ta'utii garuu seerri kun jaalalaaf ni hojjeta jechuun baay'ee ulfaataadha. Lapheen keenyi nama malee oolee buluun baay'ee itti ulfaata. Baatii 2 toora sooshaal miidiyaa bilbila ofirraa qabeen yeroon dabarse wantan bosona keessa qofaa koo jiru natti fakkaachaa ture. Sanarratti immoo manneen jalqaban argadhe naafis mijateen turre. Kanaan mana sanallee baatii 3 booddee nan gadhiise. Bakka biraa barbaaddadheen faddaalonni na gargaaranii mana gaariitti hojii gaarii boqonnaas naaf qabu argadheen hojjechuun eegalee. Manan si'a kana argadhe seeran ofirratti mure galmaan ga'uu hin danda'u. Sababiin isaa immoo yeroon hojjedhurra yeroon boqodhutu baay'ata. Otuun moobaayilii kiyya fayyadamuu hojii kiyya hojjechuu nan danda'a. Naaf ta'e jedheen hojjechaa jiraachuutti hin fufee. Toora sooshaal miidiyaas obsuu waan hin dadhabeef bilbila koo irratti guuttadheen namoota kana dura na waliin haasa'an jaalallee koo duraa dabalee bilook ofirraa godheen suuraa kiyya maxxansuu wantoota tokko tokko babarreessuu fi kanneen kana fakkaataniin hirmaannaa sooshaal miidiyaa irratti gochuun eegalee. Yeroo hunda hanga jedhamuu danda'utti barreeffama yookiin immoo suuraan ani post godhu jalatti wanta gaaffii namatti uumu dinqisiifannaa dabalatee dargaggoon tokko naaf barreessuu eegalee. Yeroo muraasaaf calluma jedheen bira darba ture. Haa ta'utii garuu akka nama kana dura anaan beekutti komentii naaf barreessaa. Guyyaa tokko eenyudha kuni jedheen maqaa isaa tuqeen toora feesbuuk irratti piroofaayiliin isaa suurri isaa maal akka fakkaatu yeroon ilaalu suuraa isaas argachuu hin dandeenye. Bakki dhaloota isaas naannoo keenya miti. Haa ta'utii garuu waa'ee koo beekaa. Waa'ee koo beekurra darbee bilbila kooyyuu qabaa. Haay jedhees guyyaa hedduu naaf barreesseera. Kanaan guyyaa tokko haay eenyu jedhu jedhee yeroon barreessuu fi abaluun jedhamaa durbii kee waliin hiriyaadha jedhee durbii koo waliin suuraa kan ka'aniiru naaf ergee. Waa'ee durbii kiyyaas guyyaa guyyaatiin nattaasa'u eegalee. Kan dhalates kan guddates magaalaa Amboottiin turre. Maatiinsaa yeroo dhiyoonasitti gara magaalaa Amboo dhufaniiru. Ergan ani gara biyya Ambaa dhufee jechuudha. Innis qaamaan nan beeku, anis qaamaan isan beeku. Haa ta'utii garuu akkuma magaalaa Amboo naannoo keenya galanitti firoottan koo obbolaa koo hunduma waliin wal baree durbii koo waliin immoo hiriyaa waliin oolanii bulanidha. Kanaan waa'ee isaa waan gaarii godhes waan balleesses guyyaa guyyaatiin nattaasa'u eegalee. Jaalalli kuni baay'ee rakkoodha. Fardi harree waliin oolte uufuu barti jedhu mitiire. Dhiirri tokko dubartiin waliin haasoftu yeroo dheeraa kan kennituufi yoo ta'e
gaaffii jaalalaa kan dhiyeessaa fi oolu yoo ta'e jaalalli ilma dhiiraarra jiru ishee dubaraatti darbaam. Kanaan dargaggeessi kuni yeroo booddee sin jaalladhee maalaa godhuu jalqaballee jaalalaaf gara keen dhufne waanuma ati maxxansitutu natti tolee jennaan keessaan si dubbisuun dhufee jedhee na gaafate. Yeroo kana ani kanaaf mataa kiyyaaf waadaa galeeraa jaalala eenyu waliin iyyuu hin eegaluu jedheen dideeni. Kana kan isatti dubbachaa jiru arraba koodha malee laphee koo miti. Onneen koo waanan biraa itti haasofti. Yeroo booddee anis gaaffii jaalalaasaaf toleen jedheeni. Eessayyuu deemuu hin dandeenye. Gurbaa kana qaamaan isan beeku. Innis mucaa obbo Abaluu obbolaa koo warra dhiiraaf warra durbaa maatii koo beeka malee ani eenyu akkan ta'e ijaan na argeen beeku. Kan walitti nu fide feesbuukiidha. Isaaf tole ergan jedhee booda jaalalan kana dura dabarse keessatti baay'ee akkan miidhamee fi lamuu lammataa jaalala keessa seenuu akkan barbaanne haa ta'uutii garuu kansaa jaalallisaa akkana dargisiise yeroon itti himu innis akkanuma yeroo dheeraaf dubartii tokko jaallatee haa ta'uutii garuu itti haasoftee akka deemte natti haasa'ee edaa lamaan keenyuu mimmiidhamtootadha jennee jaalala akka haaraatti eegallee. Al takka takkaa anis gowwaadha. Yeroon jaalladhu eenyummaa koo guutuun dabarsee kennaa. Guyyaatti si'a 3 si'a 4 waliif bilbilaa. Sa'aatii hojiin qorre kamittiyyuu onlaayinii seenii naaf bilbilin jedhaanii. Sa'aatii dheeraa waliin haasofnaa. Anis dadhabeen beeku innis dadhabeen beeku. Jaalalli keenyi baay'ee ho'ee amma baay'ees jaalladhee waan hin jiruuf waadaa naaf seenii jedhee na gaafate. Yeroo kanaanitti sin jaalladhaa haa ta'uutii garuu ijaan otoo sin argiin akkamittiin waadaan seenaa jedheen ammallee nan deebiseefi nan jaallattu moo dhiira gara biraa waliin haasoftu qabdaa jedhee yeroo na gaafatu yoo barbaadde toora sooshaal miidiyaa koo fayyadamuu dandeessaa. Dhiira kan jedhame obbolaa koon ala kan waliin hin qabatabadhu hin qabu jedheen isatti hime. Innis akkaawuntii isaa yeroo muraasaaf naaf kenne anis yeroo muraasaaf kenneefiin booddeerratti deebifannee paaswaardii keenyas jijjiirrannee anis sin amana jedheeniin innis sin amana anaan jedhee jaalala keenyatti fufne. Kanaan otoo jirruu jaalalleen koo maatiin kiyya fuudhii jedhanii na rakkisaa jiru maalaa godhuu jedhee yeroo na gaafatu ammas xiqqoo obsii biyyaan baatii deebi'een wal argine maatii beeksisuu qabnaa jedheen yeroon itti himu hin qoosiinii maatiin koo obbolaan koo haatiif abbaan koo si beekaniiru suuraa kee viidiyoo kee isaaniif ergeeraa yoo eeyyamamtuu taate obboleettii koo waliin iyyuu haasa'ii si waliin hiriyaa ta'uu ni barbaaddii jedhee natti dubbate. Kanaan egaa dhiirri dabarsee kan maatii isaatti dubbatu baay'isee yeroo nama jaallatudha mitiire otoo homaa tokkollee of keessatti nan bifatiin dargaggeessa kana nan jaalladhe. Kanaanis guyyaa tokko ijaan wal arguun keenyi kanaan booda jijjiirama guddaa waan hin qabneef jaarsa ergachuuf itti yaadii karaa koo xumureeraa jedheen isa beeksise. Yeroo kana inni tole haala mijeessadheen siif bilbila naan jedhe. Guyyaa muraasa booddee galgala siin bilbila dhimma ta'eef naan jedhe. Anis tole jedheen dhimma inni naan jedhuuf galgala taa'een eeguun eegalee. Sa'aatiin waliin haasofnu gahe. Naaf bilbila jedheen otoon eeguu naannoo sa'aatiin tokko darbee nan bilbilee fi gaafan bilbiluu fi bilbillisaa deebiseen irratti cufaa. Ammas gama feesbuukiitti dhufeen nan barreessee fi jaalalleen koo naaf hin deebisu hin ilaalus. Gama telegiraamii fi iimootiin nan barreessee fi nan bilbilee fi ergaas bilbilas naaf hin deebisu. Kallacha nan bilbilaa fi bilbillisaa naaf hojjechuu didee. Yaa rabbii koo maal ta'e jedheen dhiphachuu eegalee. Dhimma inni natti himu eeggachuurra rakkoo wayiitu isa mudate natti fakkaate. Sababiin isaa immoo kana dura tokkoon yoon dhabe tokkoon deebiseen nan argadha. Halkan sana otoon argatiin hin bulees akkanuma nan yaalee fi guyyaa 3 ergan ga'ee booda obboleettii kiyyatti biyyatti bilbileen mee bilbila kanarratti yaalimee obboleettiin isaa biyya kana jirti bilbilaan dideetudha jedheen gaafadheeni. Obboleettiin koo bilbiltee akkanuma hojjechuu fi didee maraachuun gahee. Haa ta'uutii garuu torbee booddee
obboleettiin kiyya deebistee yaaltee dubartiin irraa kaastee obboleetti isaatu barbaadeeraa abaluun jiraayii jettee yeroo gaafattu maal gootuu fi ana haadha manaasaadha lammata bilbila kanarratti hin bilbiliifinaa jettee obboleettii koorratti cuftee. Obboleettiin kiyyas karaa immoo naaf bilbiltee bilbilli sun har'a naaf bahee turee dubartiitu narraa kaasee akkana naan jetee jechuun waan jetteenii nattaasofte. Obboleettiin koo waan qoostu natti fakkaate. Mucaan obboleettii isaa tokko biyya hambaa jirti. Isheetti bilbileen mee bilbilii fi mee bilbilli isaa naaf hojjechuu didee jedhee yeroon gaafadhu maatii isheetti bilbiltee yeroo gaafatuuni mucayyoo biyya hambaa turte waggaa dheeraadhaaf waliin turan fuudhee waliin jiraachuu akka jalqabe mucaan obboleettii isaa maatii isaarraa dhageesse nattaasofte. Ammallee amanuu hin dandeenye soba natti fakkaate. Kanaan jaalalleen kiyya bilbila namaatiin turtii torbee lama booddee bilbilli koo cabeetudha yeroon sirreeffadhu siifin bilbilaa naaf obsii ana abaluudha jedhee feesbuukii namaatiin naaf barreesse. Fayyaa ta'uunsaayyuu nagaa jedheen dubbiin namarraan dhaga'ee akka sobaatti fudheen of amansiisuuf yaale. Haa ta'uutii garuu soban turre nan eega hanga har'aatti jaalalleen koo naaf barreessuu dide. Mucayyoo biyya hambaatii dhufte sana waliin gaa'ela dhaabbatee dhuguma jiraachuu eegalee. Baatii booddee akkanumaan otoo nan hin beekiin na dhukkubuu jalqabe. Afaaniin funyaaniin dhiigatu na baha. Hojjechuu nan dadhabe. Baay'ee rakkoon taana keessan galee. Yeroo booddee garuu dandamadheen gara hojii kootti hin deebi'ee. Dhiiraaf safuu jedheen kakadhee. Eega sanaatii arrabattiin dhiira biraa waliin haasa'uun qabu. Hundumtuu hangan quufutti na gahee. Si'a lama jaalladheen si'a lamayyuu harka duwwaatti nafee. Otoon sodaadhu jaalala keessan seena akkuman sodaadhe miidhameen keessaa bahaa. Kanarrammoo otoo nattafee jedheen jala mureen taa'ee. Haga ammaatis fedhii jaalallee godhachuu homaa tokkoyyuu hin qabu. Hundumaarra garuu kan lammataa kan na aarsu eenyummaa isaa qofa jaalladheen otoo ijaan hin argiin hamma kana deemuu kootu baay'ee na gubaa. Isarrammoo darbee dubartiitu dhiira maallaqa qabu barbaada malee dhiirri dubartii maallaqa qabdu barbaadu safuu aadaa keenya keessa hin jirredha. Bara kana kan baay'atu kanadha. Kan na mudate kana waanuma biyya hambaa deemtee dhufteef dubartii kanaan jaallatee haadha manaa godhatee waliin jiraachaa jira. Dhaamsin obboloota koo dubartootaaf hin qabu. Dhiira qaamaan hin beekne maatii isaa gadi fageenyaan qorachuu hin dandeenye walumaanuu otoo haasa'uu baattanii baay'ee natti tola. Sababiin isaa immoo guyyaa ta'ee akka kiyyaa cittanii hafuu dandeessu. Akka koo ta'uurraammaa rabbi sinaa oolchu. Ana obboleetii keessan seenaa Dubaay irraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya seenaan nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa yaada jajjabinaa komentii jalatti qoodaa fi isiniin jechuun barbaada. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.